Akkam jirtu daawwattoonni keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Dubboo Caalaati. Har'a kanaan dhufe waa'ee mala ittisa da'insaa isinitti himuuf dhufe waan kana dubaroonni karaa keessatti nu gaafachaa turan keessattuu koomentii YouTube jalatti fi Telegram irraan nu gaafachaa turanii kanumaaf ananis tarii gaafii nama baay'ee ta'uu danda'a yookaan immoo ispeeshaalii gaafii dubaroota baay'ee ta'uu danda'a yookaan immoo tarii dubaroota nama biraas namni inni fayyadu jiraachuu danda'a jedhee waan yaadeef waan kanarratti irraa isinii qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha? Maloota da'insa ittisa kun eenyu faadha? Haala kamiin eegalee? Kamtummoo irra filatamaadha? Dhiibban inni qabu maali? Akkasumas immoo keessattuu COC kan jedhamu kan immoo kiniinii guyyaa 28 fudhatamu kan COC jedhamtu san namoonni fudhachuu hin qabne eenyu faadha? Maaliif immoo fudhachuu hin qabne? Namoonni wanta isa fudhachuu hin qabne jiru. Gareen namoota qoricha isa fudhachuu hin qabne jiru. Isaan sun maaliif fudhachuu hin qabne? Maaliif dhorkamaa? Dhiibbaa isaa maaliif? Walumaa gala isaa waa'ee maloota da'insa ittiin ittisan isinitti himuuf dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Egaa daawwattoota keenya kontiraaseeptii miiteediin kun yookaan immoo da'insa ittisuun karaa saayinsaawaatiin da'insa ittisuun kun kan inni jalqabe xiqqoo tureera in the mid-19 bara 1960 USA keessatti jalqabe. Bara 1960 USA keessatti jalqabe. Haa ta'utii garuu yeroodhaan guddataa modernitaa ammayyaa maal jechaa dhufee ta'u har'a ga'ee jira jechuudha. So wanti kun kan barbaachiseef sababa isaa akka waliigalaatti sababoota yookaan immoo faayidaawwan ni qabu. Karoorri maatii kuni wanjeel objektiivii yookaan gooliin karoora maatii kanaa maalidha an jedhu yeroo tokko ulfuma qofa ittisuufitti yeroo lakkaa'amu jira. Garuu karoorri maatii kun ulfa qofa ittisuufi miti. Gooliiwwan kanneen qaba. Gooliiwwan ijoo arfan kanneen qaba karoorri maatii jechuudha. So gooliin jalqabaan ulfa barbaachisu qofa fiduuf. Ulfa barbaachisu qofa fiduuf. Ulfi akkuma beekamu namni kamiyyuu marsaa laguusaa argee ka'ee umurii reproductive yookaan immoo umurii sadarkaa fertile period irra yeroo jiru ulfaa'uu danda'a. So ulfa barbaachisu san barbaachisu qofti akka jiraatu taasisuuf jechuudha. Gooliin lamaffaan yeroo ulfa jidduu to'achuu yookaan immoo interpregnancy intervaalii control gochuuf. Sunis amma kan rekommand ta'u ulfa gidduu dubartiin tokko deessee at least waggaa lamaan booda kan ishiin da'uu qabdu. So intervaali sun minimum waggaa lama ta'uu qaba jechuudha. Kana akka ta'uuf karoora maatii fayyadamuun tokko kanaaf barbaachise. Inni sadaffaan lakkoofsa daa'imman maatiin godhachuu qabanii control gochuuf. Fakkeenya maatiin tokko wal fuudhee waggaa hedduu wajjin jiraachuu danda'a. Yoo karoora maatii kana fayyadamne maatii hedduu anumna isaaniitii olii dinagdeen isaanii hin dandeenye godhachuu danda'u. Sun immoo fayyaa daa'ima saniitii irrattis ta'e fayyaa maatii saniitii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf rakkisaadha jechuudha. Saniif baay'ina maatiin tokko godhachuu barbaadu kontirool gochuudha jechuudha. Gooliin inni biraa. Gooliin inni arfaffaan abboorshinii hir'isuu yookaan abboorshinii isinitti himee ture. Kana dura abboorshinii fi miidhaa isaan dhufu isinitti himee ture. Abboorshinii jechuun ulfi tokko torban 28 gaditti akka biyya keenyatti torban 28 fi sanii gaditti dubartiin tokko yoo dhiigni irraa yaa'u yookaan dhangala'aa wayii irraa kan ba'u yoo ta'e yookaan kan ofiin yaaltee dhiigni irraa yaa'u yoo ta'e yookaan immoo kan ogeessi illee irraa baasu yoo ta'e abboorshin jedhama jechuudha. So isa san hir'isuuf jechuudha. Goolii kanaaf kan qaba. So maloonni kun eenyu faadha jedhuufi hordoftoota keenya maloonni kun bakka gurguddaa lamatti qoodamaa. Isaanis mala ammayyaa fi yookaan modern method fi mala uumamaa jedhamu. Maloonni ammayyaa kun irratti xiyyeeffatu more of maloota ammayyaati irratti. Mala ammayyaa yookaan modern method jedhamu barrier method, hormonal, IUCD fi sterilization maloota jedhamanidha.
isaan kana dafnee boodarra gaggabaabinaan laallaa kunneen arfan maloota ammayyaa yeroo jedhaman maloonni uumamaa immoo kalaandar mitedii withdrawal mitedii fi lactational amenorrhea mited yookaan immoo breast feeding jedhamu. Kalaandar mitedii jechuun withdrawal isa kanagaa boodarra isinittan hima. Asirratti garuu wanti hubatamuu qabu malli uumamaa kun failure rate isaa hayiidha. Fakkeenya kalaandar mitedii haa ta'u withdrawal mitedii ta'ee breast feeding kun maloota da'insa ittisaa uumamaallee jedhaman malee failure rate isaanii hayiidha jechuudha. Carraan wanti san ulfa san ittisuu baay'ee xiqqaadha. Kanaaf mooroo foo fayyadamamuu baatame gaariidha jedhameeti amanama. Egaa hordoftoota keenya maloota kana arfan isinitti himeen jira. Barrier mitedii hormonal IUCD fi sterilization kan jedhamu kana isa sangaa maal maalidha jedhu isinitti himama. Barrier mitediin kun mala wal qunnamtiin yookaan immoo sanyiin kormaa karaa sanyii gara qaama saalaa dubaraatti darbee akka hanqaaquudhaan yookaan oovamiisa jedhamu akka waliin arganne godhuudha. Sun eenyu faadha? Tokko male kondoomii female condom diaphragm jedhamu irra jira. Cervical cup kunniin amma maloota barrier mitedii jedhamu jechuudha. Garuu baay'inaan bakka fayyadamamaa jiru fi baramaan male kondomiidha. So these are barrier methods. Inni biraa fi lammaffaan hormonal mitediidha. Hormonal mitediin kun commonly kan fayyadamamu jechuudha. Kan baay'inaan biyya keenya keessattis ta'ee biyya biraatti illee hedduminaan kan fayyadaman hormonal mitedii kana jechuudha. Hormonal mitediin kun eenyu fa'aadha kan jedhu ilaalle tokko COC dha. COC sun isaan duratti isin jedhe kiniina ta'a combined oral contraceptive method jechuudha. Isheen kun akka bifa kiniinitiin namni baay'een ni fayyadamaa ni beeka. Guyyaa 28tiif ishee fudhatamtu sanii jechuudha. Guyyaa 28tiif fudhatamti. Ishee san COC jedhamti. Isheen kun yeroo tokko benefiit illee qabdi. Namoota hin kennamneef illee qabdi. Wanti kun da'insa ittisuurra dabartee immoo yeroo tokko fakkeenya hir'ina dhiigatiif ni fayyaddi. Marsaan laguurree yeroo jeeqame akka bakkatti deebi'u ni taasisti. Akkasumas akni yookaan immoo finniisa isa jedhamullee yeroo itti akka wal'aansasitti illee wanti gootu hin jira. Akkasumas hirsuutism yookaan immoo dubaroota irratti rifeensi bakka gargari baay'achuu sanillee tiriit gochuuf ni fayyaddi jechuudha COC. So isheen jalqabaa COC dha. Haa ta'uti garuu COC sun sammuu carraan yoo seeraan fayyadamuu baate failure rate ishii hayiidha. Fakkeenya isheen kun failure rate ishii naannoo 0.3%ti. Failure rate 0.3% jechuun fakkeenya dubaroota 1000 keessa dubaroota 1000 COC kana fayyadaman keessa dubara 3 keessatti otoo fayyadamtu ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Failure rate jechuun sanadha. Inni biraan implantidha. Implant jechuun implaanonni jedaalee waan sadii wayii qaba. Sun jechuun isa aarmii keessa yookaan immoo harka kana keessa kan galfamu sanii. Inni sun waggaa 3 hanga 5 kan fayyadudha. Waggaa 3 hanga 5 kan fayyadudha. Inni gosa hormonal mitedii keessaa isa tokkodha. Inni kun gaarummaa fi sammuu adverse effect ni qaba. Gaarummaan isaa wanti kun adverse effect baay'ee hin qabu. Garuu yeroo tokko ulfaatina akka dabaluu fi marsaan laguu sammuu akka jeeqamu ni taasisa. Sanirraan kan hafe implantiin sammuu kan dubaroonni baay'een filatan implantii kana jechuudha. Failure rate isaarree ilaalle baay'ee xiqqaadha. Naannoo 0.1 fi sanaa gadidha. Ibin sanaa gadidha. Kana jechuun baay'ee lo'uudha jechuudha. Dubartiin tokko isa fayyadamtu ulfaa'uun carraan ulfaa'uu ishii baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kana jechuun dubara 1000 keessa dubara tokko irratti tarii ulfi jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraan injekshiniidha. Injekshinii jechuun akkuma namni baay'een beeku diipoo isa jedhamu isa ji'a 3 dubaroonni deemanii fudhatan yeroo ta'u biraa vajaanal ringidha. Inni kun baay'ee kan fayyadamaa hin beekamu beekamaa miti. Garuu 7-5 duratti deemanii kan geeddaratan yoo ta'u qaama saalaa dubaraa keessa
kan galudha vaginal ring kuni. So isadha. Malli sadaffaan hormonal method malli sadaffaan hormonal method taanse IUCD dha. IUCD kun kan gadaamessa keessa galu jechuudha. Kan gadaamessa keessa galu fakkiishi booda yeroo tokko sinitti agarsiisa. Gadaamessa keessa galti ishiin kunis waggaa 3 hanga 10tiif kan fayyadduudha. Ishiin kun failure rate ishii baay'ee lo'uudha. Failure rate ishii akkuma kanaati almost the same dha. Wanni isaan failure rate isaanii the same dha. Inumayyuu kanarra failure rate ishii lo'uudha. Rakkoon IUCD immoo tokko yeroo tokko bahuu danda'a. Remove ta'ee ufuma isaatiin IUCD kana kaa dubartii sun itti himama gaafa galuu fi ofii ishiitiin to'atte waan ta'eef yeroo tokko karaa qaama ishiitiin bahee baduu danda'a jechuudha. Rakkoon inni biraa yeroo tokko darbee haalli itti gadaamessa ureetirree karaa garaatitti ol qajeelee garaa keessa galullee hin jira jechuudha. Inni biraa rakkoon isaa yoo ulfa ectopiregnancy jedhamu jira. Bakka ulfisuun gadaamessa keessa ta'uu nafe bakka biraa jechuudha. Gadaamessaan ala bakka biraatitti carraan uumamuu haayidha jechuudha yoo ulfirree kan jiraatu ta'e. So inni kun IUCD jedhama jechuudha. Kan gadaamessa keessa kaa'amu. Inni arfaffaan sterilization jedhama. Sterilization yookaan immoo tarii afaan Oromootitti gaafa geeddaramu akka maseensuu sammuu akka jechuuti. Sterilizationiin kun irreversibleidha. Duubatti hin deebi'u. Maatiin tokko sterilizationii kana fayyadamuudhaaf sirriitti itti yaadanii ta'uu qaba jechuudha. Wanti isaa duubatti hin deebi'u waan ta'eef akka warra kaanii COC yookaan impilaanoonii gaafa da'uu barbaade dubartii tokko baasuu dandeessi. Kiniina kanallee dhiisuu dandeessi. Injekshinii sanirree ji'a 3 san dhiiste yeroo after a while ulfaa'uu dandeessi. Inni kun garuu sun godhamnaan ulfaa'uun hin jiru jechuudha. Inni kun ka dhiira irrattis dubara irrattis ni jira. Kan dhiirotaa maal jedhama? Vaazektoomii jedhama. Vaazektoomii jechuun ujummoo sanyii kormaa kan cidhaan fidee ujummoo sanyii kormaa cidhaan keessaa fidee karaa yureetiraatiin gara alaatti kan baasu san kutuu jechuudha. Vaazektoomii jechuun. Dubaroota irratti immoo BTL jedhama. Bilateral tubal ligation. Kallattii lachaniinuu ujummoo ovaarii guduunfuu jechuudha. Kanaaf jarri kun lamaan permanent methodidha jechuudha. Kan duubatti hin deebine namni tokko dhiira isaa ta'u dubarri tokko mala kana fayyadamnaan duubatti deebi'uu waan hin danda'amneef dura garuu wanta san decide gochuuf daa'ima barbaaduu dhiisuu kanaa achi da'uu yookaan immoo dhalchuu akka hin barbaanne kan shuurii ta'uu qabu jechuudha jara kana fayyadamuudhaan dura. So keessattuu wanti kun warra umuriin isaanii siqeef warra daa'ima tasuma hin barbaanne ijoollee baay'ee qabanii fi warra umuriin isaanii siqeef kanatu beestidha jechuudha. So amma immoo waa'ee COC irratti namoonni COC fudhachuu hin qabne ni jiru. Yeroo tokko COC kun wanti tokko akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Namoonni fudhachuu hin qabne ni jiru. Tokko ulfa warri ta'an tasumallee fudhachuu hin qabani. Dubartoonni ulfa ta'an qorichisan haalli itti fudhatan jiraannan rakkoo guddaa qaba. Lammaffaa namoonni strookii duraan qabaatanii jiraatan fudhachuu hin qaban. Maaliif wanti sun strookii san exacerbate godha yookaan akkatti jabaatu godha mallattoolee strookii sanii. Inni biraan namoonni dhukkuba onnee qaban illee sammuu fudhachuu baatan recommend ta'a jechuudha. Dhukkuba onnee warra qaban akkasumas dhukkuba tiruullee warri qaban yoo fudhachuu baatan gaariidha. Kaansarii harmaa dubaroonni qaban illee fudhachuu yoo baatan yookaan other method mala biraa fayyadaman bareedaadha. An biraa immoo dhiitoo miilaa yookaan immoo DVT kan jedhamu jira. Kun deep venous thrombosis kan jedhamu. Kan tarsuu dhiigaa ujummoolee dhiiga deebistuu keessatti dhiigni kan taranii yoo dhiitaan DVT dhukkuba jedhamu qabaachuu isaanii yoo itti himame nama san namoonni akkasiillee fudhachuu hin qaban jechuudha. So amma gaa generaalii kamtu irra beest yookaan immoo kamtu filatamaadha kan jedhuu fi wanti kun tokko yeroo namni sun barbaaduuf murteessaadha. Yeroo namni hordoftoota keenya kamtu irra filatamaadha kan jedhuu fi wanta kana maatar godhu tokko yeroo ammamiita kan barbaade daa'ima nan barbaadamu hin barbaadu dhukkuboota kannaan yookaan kondishinoonni kanneen hin jiru an jedhu adda bahuu qaba. Warra umurii isaanii siqeef the best contraceptive methodiin sterilizationii kan BTL amma sinin jedhee fi vaazektoomii amma sinin jedhe kan. Warra mootarii warra fakkeenya wal wajjin jiraatanii daa'ima baay'ee godhachuu hin barbaanne
yeroo gabaabaa keessatti daa'ima warra godhachuun barbaanne impilaanooniin kun beestidha. Usually impilaanoonni akka beestitti ilaalama. Samoo inni as keessa godhatan kun adverse effect yookaan immoo faayidaan miidhansaa gadi bu'aadha. Failure rate isaa xiqqaadha. Maximum ulfaatinuma itti dabaluu fi marsaa laguu jeequ malee dhiibbaa biraa waan hin qabne nama baay'eedhaan impilaantiin samoo filatamaadha jechuudha. Saniif kanadha waa'een mala da'iinsa ittisaa amma danda'ameen waan hunda ibsuun hin danda'amu waan danda'ameen kanadha. Yeroo tokko garuu jara san fakkii isaanii isinitti agarsiisa. Egaa hordoftoota keenya kan argaa jirtan kun ishee ICD isiniin jedhisanidha. ICD jechuun kan gadaamessa keessa galtu kun ishee kan. Egaa hordoftoonni kiyya kan laalaa jirtan kun kunoo baay'ee mul'atu nutti fakkaata. Impilaanoonni yookaan impilaantii inni jedhamu kan aarmii keessa godhamu sun isa kanadha. Egaa hordoftoota keenya waa'een kontiraaseeptii miitedii hanga danda'ameen wanti ijoossaa isa kanadha. Tarii immoo wanti dabalataan baruu barbaadan yoo jiraate keessattuu dubaroonni koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Karaa koomentiitiinis mooroof waan san irratti ibsa kennuu dandeenya. Warri YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Yoo viidiyoo keenya illee jaallattan immoo like gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa.